Itoophiyaatti intarneetaa maallaqa malee fayyadamuun ni danda'amaa? Isa jedhuuf eeyyee ni danda'ama. Fakkeenyaaf maallaqaan kaardiin irraa qabu isinitti agarsiisu. Kanaaf hafteen herregaa kiyya zeeroodha jechuudha. Birrii zeeroo kanaan daataa fayyadamuun yeroo ammaadhaa kanatti ni danda'amaadha. Kanaaf meeseejii kan onaa seene kana isinitti agarsiisu. Maal jenna meeseejiin kun kan paakeejii isinitti fakkaachuu danda'a jechuudha. Meeseejiin kun kan sagaleetii jechuudha. Asitti maal jedha kennu daqiiqaa 154 kanneen ani biteedha jechuudha. Kanaaf asii ammoo akka maallaqa qabaachuu dhabuu keewwan ni beektan jechuudha. Siimii Itoophiyaatti no internet kan jiru kun yeroo maallaqa fixee kan inni dhufu. Fakkeenyaaf Facebook keessa inni isinitti agarsiisu. Basic mode dalagaa jechuudha. Asitti kennu basic mode yeroo maallaqa yookaan ammoo bilbilli kan kee daataa hin qabnetti basic mode kan jedhu kana dalagaa jechuudha. Kanaaf aappii kana connect godhee isinitti agarsiisu. Basic mode dalagaa jira jechuudha. Kanaaf aappiin kun isa kana TRM tunnel kan jedhu kana jechuudha. Asirratti aappii kana Ethiopia All Networks FRJ 2026 kan jedhu kana ta'uu qaba jechuudha. Tuqxanii isa kanarratti filattan 2026 kan jedhu isaan kaan hin dalagan waan ta'eef jechuudha. Ergasii boodatti start gootanii yeroo start jettanii yookaan isin diduu taate yookaan ammoo kan turu taate flight mode gootanii deebiftanii jechuudha. Flight mode jechuun xayyaaraa dhahuudhaan deebiftan. Amma kiyyaa hidhee jira jechuudha. Gara Facebookatti deebi'ee isin agarsiisu. Basic mode kan jedhu sun irraa badee jira jechuudha. Akka maallaqa hin qabne ammoo asitti no internet kan jedhu kun you may be out of data from Itotel kan jedhu kun yeroo maallaqa hin qabne milikkata maallaqa qabaachuu dhabuu kiyyaati. Akkasumas boodde kennu daataan kiyya dalagee jira jechuudha. Aappii kana aga gaafa cufamuu itti fayyadamuu danda'a waan ta'eef jechuudha. Aga cufamutti garuu itti fayyadamuu dandeessu waan hunda dalagaa jechuudha. Aappii kana eessarraa argannaa isa jedhuuf ammoo aappii kana Play Store keessaa ni buufachuu ni dandeessan jechuudha. Play Store keessatti maayettanii barreessitanii TRM gootanii yeroo isin TRM tan tunnel kan jedhu kun isinii dhufa jechuudha. Ergasii boodatti TRM tunnel kan jedhu kana install godhuu qofaa jechuudha. Ani ammoo buufadheen jira waan ta'eef open jaa yeroo buufattanitti akka kanatti open jettanii keessa seenuudhaan aappii kana connect godhattanii daataa bilisaa haga gaafa cufamutti jechuudha. Yoo cufamuu dhabe baraas ta'ee ji'a 2-3 ta'uu danda'a. Haga gaafa cufamutti daataa kana bifa kanaan fayyadamtanii yeroo kun cufametti ammoo ammallee malli biraan dhabamu akka goone yeroo malli biraa argame isinitti deebina jechuudha. Nagaaf na jiraadha. YouTube kee kana ammoo subscribe godhaa.